Maaliif akkanatti dutti beeytu? Saba kana gandaan amantiidhaan gargar qoodanii hadha ijoolleen itti duultu barammataa eebbisatti fayyisatti duultu hadha bar qoshaashaa Arsii keessatti dhalatte maqaa Arsiidhaaf ture guddoon tuun Harargee. Maaliif diqaalaa keessatti hore innillee warra achi keessatti horan laakkayaniiti dira duulchisan laal akka ammas jalaa katabuu kana gartee. Jagna Oromoo warra haqaan deemu haqarratti warra dhugaa san qabatee deemu amantii fedhe haa qabaatu bakka fedhe irraa dhufu ilmi Oromoodha. Diqqeena keessa warri Rabbi isin diqqeesseef kanaaf walii diqqaattan inshaallah biiznillaahi ta'ala. Biyya kana irratti kaadha isin bar. Jagna Oromootiif hayyuu Oromoo nyaachuu deemtan isin warra baraadha ijoollee raayyaa ittisa biyyaa warra biyya kanaaf sareen isii nyaatte. Warra jiruu ilma namaa keessaa yaanii hadha gartee biyya tana maqaa ol qaban kana gubbatti osoo dandeettanii shaneedhaaf faannoo akkasuma shaabiyaadhaaf Ijiptiin itti waamtanii ficcisiistanii bara. Qeerroon Oromoo gaddachaane bara raayyaa yoo xiqqaatte bara haaf miiliyoonii oli cinaa miiliyoonii oli ijoolleen Oromoo hadha raayyaa biyyaa keessa. Akkuma Fayyisaa Leellisaa jedhe shaneen guyyaa takka Oromoodha. Mee guyyaa takka faannoo hadha Wallaggaan irra guddaa faannoo harka qaban tuulama akkas. Ilma dhiiraa waan seenaa takkaan dalagamin faannoon qaama saalaa irraa murtee meetti shaqwattee morma gwattee yaati. Guyyaa takka dhukaastee irraa dhoorkite. Shaneen bakka takka guyyaa takka raayyaatti guyyaa takka bakka takka dhukaastee raayyaatti bakka takkatti yoo akka Fayyisaa Leellisaa baanii duuba dhaabbattee mukarraa duubaan raayyaatti biyyaa deemutti dhukaastee taate malee takkaa raayyaatti biyyaa dubbate kana gabba'ee seenaa keessa guyyaa takka shaneen guyyaa takka kan agartee warri Wallaggaa fonnaa keessa turan namoota 5-6 ol jeneraalotaa fi kolonelii dubbatanii jiran jechuudha. Guyyaa takka kaloltuu miti kan itti dhandhetti guyyaa takka dura dhaabbattee dhukaasteen beektuu shaneen jechuudha. Guyyaa takka marsanii kun qawwee erkitee wal gattee harcaaftee yaati jechuudha. Ni beekan namni. Isiin bakki jagnummaa itti qabdu milishaadhaa fi uummata Oromoo irratti jagnummaan jara. Kana gadi naqe leenci Oromoodhaa agartee. Fayyisaa Leellisaadhaa wanni inni kaa'e maalidhaa warri kunneen diinota Oromooti. Yes, that's right. Ijoollee dhagalaa jirtu baradha hubattee dhugaa argitee amma qawwee ergistee galaa jirtu kun diinummaa ofii argitee bar yakka dalagaa jiraachuu karaa malee deemi. Kaadha jaldeessi ganda keessa taa'ee gartee jaraa mormuuf deemu bar ijoollee achi yaatee silaa umrii fi achitti waggaa 7-5 waggaa tokko haa ta'u waggaa teettee tun bar dogongorarra turre yakkarra turre yakkamtoota nu jetteeti ofii murteessitee qawwee ergisaa jirti. Silaadha jara falmataa bar. Lakkin warri galleef yakkarran turre karaa malee hin deemne ammoo waan kanaaf galleetti miti. Bar jagna ijoolleen sun beektota bar. Hayyoota bar kun kiyyaan kee. Ilmaan namaati bar kun kiyyaa fanke. Kaayoo qabdi bar ijoolleen sun. Maa galtee kalee maa baate sobanii yaasan hin dogongorte. Hadha maa galte dogongora san galtee galaa jirti. Wanni takka illee hin jiru. Marroo isin irratti nama rabsu yaatan kan osoo fidanii teessanii marroon wallaahi anaa miti Mustafaa miti. Nama gubbaa siyaasaa nu jalaa baratee deebisuu hin danda'u. Jawaar Mohammed hadha isin irratti nama arrabsuu deemtan kun mee fidaa isin dhiira. Umriillee natu Jawaar Mohammed caalaa akka inni yoo dhugaa taate. Seenaallee natu Jawaar caalaa dalage. Dhiirummaallee walitti hin dhufnu. Haa dhufu Jawaar Mohammed mee fidaa. Anis jasagalii dhadhee arsuuf hin jedhame haa dhufume. Mee fidaa an Jawaar Mohammed gaafii takka gaafa dha'uun naa deebisee an dubartii ofiin jedha dhiira ofiin jedhu. Gaafii takka hin gaafadha gaafii Jawaar hin beekne beekaadha. Qabsoo Oromoo kanarraa waan Jawaar osoo waan yoo dhagahee deebise malee hin deebise isin dura gaafadha. Wama qabsoo Oromoo bar waan namoonni birii beekan qabsaayaan tokko beeku. Qabsoon Oromoo jala na bar uumama namni karaa yaa'ee tikseen oolaatiif wanni kunniin irra dubbattu qabsoon Oromoodha bar. Karaa dheeraa dhufte. Wareegama qaaliidhaan as geette. Amma namni garii adda bilisummaa Oromoo bilisa baasaa uummata Oromoo. Eessarraa ka'e? Adda bilisummaa Oromoo karaa kam dhufe? Yoom ijaaramee waatettee gariin namaa barammaas jaarraa abbaa gadaa fa'aas deebisa. Jiraan waaqa guutuu fa'aas deemiti. Adda bilisummaa Oromoo qabsaa'ota Oromoo qabsaa'onni Oromoo dhaadhaa miti. Gaafa miliyoonii loolu gartee dhaabni ijaarame. Oromoon gaafas achi baatee mirga ofii falmachuu eegalte. Maqaa dhibba takka jijjiiramaa dhufe qabsoon Oromoo kun. Karaa dheeraa dhufte, walitti kennaa dhufte dhiirti.
ibidda qaanqee olirraa fudhattee qabsiisaa siin geette jirti. Huseen Budee Jeneraal Waaqoo guutuutti kenne. Jeneraal Waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaatti kenne. Akkuma hadha ijoolleen Oromoodhaa OPDO jettanii si arrabsitan mootummaa keessaa yaatetti kaleessallee Jeneraal Taaddasaa Birruu faatii diina keessa jiraatanii achi saba kanaaf qabsaayaa turan garte. Jagnoonni hedduun takka lama sadii yoo isin jenne kumaatama isin laakkaa isin hin beekne. Kaayoo warra kanaa tokko ture akka warra hadhaa kana facaa gartee gargar deemee wal nyaatuu miti. Kanaaf Jeneraal Taaddasaa Birruutii fi Jeneraal Waaqoo guutuu bar gaafa Hajji Adam Saaddoo raqaa nyaatu san bar fuula 16 olii ergite dhiirti garte. Tokko kaayoon jira. Kunas mootummaa keessa jira. Jeneraal Haile Sillaaseeti. Kun achi Haile Sillaasee xurqisu jira. Isaan lamaan kun waliin dalagaa turan kaleessa. Har'a gaafa leencichi Oromoo 4 kiiloo keessaa gabbahee dhufe jagnoonni kaleessaa qabsaa'onni kaleessaa warri kalee gartee diina albaasaa ture maqaa adda bilisummaa Oromoo adda addaatiin deemu har'a gartee leenca waliin dhaabbatee 4 kiiloo keessaa bookisu jira. Maaliif kaayoo tokko ati OPDO ati baloliin hin jenne. Maal beek kaayoo beekan maaliif akka manaa bayan Oromoon maal akka dhabde beekan. Oromoon hangoo miti barka dhabde. Oromoon lafaa miti barka dhabde. Maal dhabde Oromoon bakka irra waa murteessuu hin dandeenye akka isiin walii galtee teettee waa murteessine bakka isiin irratti gartee murteessitu bakka isiin irratti gartee heeraaf seera tumtu. Tan hanqisanii bara. Bakka barcumaa abbaan gadaa irra taa'ee murteessan gartee 4 kiiloo nu jennuun tan isii tan harkaa fuudhan. Dhiirti tanaaf kaleessa wanni Jeneraal Taaddasaa Birruutii fi Jeneraal Waaqoo guutuu kunnoo Baalee fi Finfinneetti lafa gasa fagaattu kiiloomeetira meeqa? Waraqaan dhiirti olii dhuftee kaldaatee dhuftee maali? Bakki murteessituun ajjirti bakka tana wal gargaarree bakka tanaa qabadhu malee nafxanyoota qallee dhandhee balleessinee yookaan gartee eebanu akkas goonaaf miti. Adda bakka san dhufte dhiirti. Bakka tam bakka irra murteessan. Dhiirti kalee osoo jiraatte adda olii galtee 4 kiiloo teettee kana caalaa dalagdee. Warri kana hin beekne Jawaar Mohammed nama kana beeku keessaa tokko miti. Yoo ati seenaa Waaqoo guutuu gaafate siin dhaqii gaafadha nan bira jirtu. Yoo kitaaba dubbisee sii malee Jeneraal Waaqoo guutuu maal dalagotteen siin deebisu. Jaarraa abbaa gadaa maal dalagotteen siin deebisu. Garuu warra biraa sii deebisa. Waan garaa si nyaatu. Milishaa ganda nafxanyaa yookaan TPLF ati gaafatte takka takka sii deebisa. Maaliif? Warra leenjisee ergate. Fayyisaan hadha kana garaa gannaqe garte. Kanaaf duultanii kanaafuu Fayyisaa leellisaadhaa Fayyisaa seenaa Oromooti. Akkas ilaaltanii fayyeen fayyema. Dhiira dhugaati, jagna dhugaati, ka dantaan bitamuu miti, ka dharaan bitamuu miti, ka mataa isinii qaqqabatuu miti. Waliin jirra akkuma inni dhaabbichuu jira jenne san nuti ilmaan Oromoo warri gartee kutaan amantiin gandaan waliin qoon saba keenyaaf, qotee bulaa keenyaaf, miskiina keenyaaf, ijoollee keenyaaf, dubartii keenyaaf, haqa teenyaaf, lafee teenyaaf, lafa teenyaaf haqa rabbiin nuu kenne irra nama nuun roorrisu waliin dhaabbannu bakka fedhe amantii fedhe haa qabaatu waliin dhaabbannaa jechuun waan fiddan. Itis daan yeroon gartee karee waliin roorrisanii ijaaramanii gandaan amantiidhaan wal fixan hedduu laala waatu yabeetanii biyya tana keessatti wanna hedduu dalagamaa jira. Hedduutu hangoo qabuuf fayyadamee ilma namaa kana gartee diigaa jira. Hedduutu gartee hangoo fayyadamuutti hangoo qabuuf fayyadamee lubbuu namaa balleessaa jira. Hedduun kanaallee osoo mataa gadi hin qabanne waliin dhaabbannee warri haqa kana gubbaa dhaabbanne gaafa isin dhaabbichuu nyaachuudhaaf TPLF fi nafxanyaa walii galtanii yaatan sani hin ta'uu jennee gartee dura dhaabbannee bakka tana geenye jechuudha. Kanaaf sabni Oromoo sabaa sablammoota waliin Amaaraa, Tigree, Guraageen osoo waliin qoonne biyya tana akka nageenya namni waliin jiraatu gochuudhaaf kijibduu fi ololtuun warri gartee saba yookaan amantii yookaan gandaa yookaan gartee lagaan qoodan akka Jawaar Mohammed. Jawaar Mohammed kaleessa nafxanyoota ta'ee nafxanyaa arrabsaa ture warrumaa isa ergatu. Harka muraa harma muraa anolee jedhee gartee lukaan lafa deemee kaan godhee siidaa harma muraa anoleetti fonnaa dhaqee baqqalaa garbaa wajjin faa suuraa ka'aa tureen hadhaan faannoodhaan Amaaraa nuun jedhas deebi'ee yookaan Antigireedhaan nuun jedha. Inumaa Shaabiyaa ta'ee mamaa irratti irrif fedhee gattaa yaadda Shaabiyaan isaa kasaarte. Akkanaa kana ana fidanii reessilaa sooshaal miidiyaa kana gubbaa dhiirtachi na fiddu hin jirtu anaatu isinitti masilaa. Maaliif Jawaar Mohammed duultaa naan jedhan gabaabdu Jawaar Mohammed itti duulluun maali? Ergamaa diinaati. Haganuma daan
Hayyeenuu bakka tana silaa gartee waan birii daan baandaadha. Dhumatti dubbiin baandaa. Jawaar baandaadha. Kaayoo isaa waan ofii barbaadu qabaa waan saniin alatti ati abbaa feete ta'i. Nafxanyootuma jaraaf fiigullee bu'aa biraa argate gurgurtee biraa lixa godheellee jira. Ammoo jibbaan inni qabu Oromoo jibba. Jawaar haga Oromoo jibbu waan an arge. Haga Oromoo jibbu tuuffatu nama tuuffatuuf jibbuun qabu. Yoo Oromoo jaalate abbaan fedhe sareen Oromoo osoo 4 kiiloo seente waliin dhaabbata gaafas. Yoo dandeettii qabaate dandeettii san qoodee fi waliin dhaabbatee biyya ijaaraa ture. Ni beeknaa dubbannaa bara irraa warri garii ala teettanii akkanumaan hin kijibinaa. Jawaar ni beekna waan inni ta'e bara. Mootummaan kunillee bara waamee waa hedduu jedhanii garaa nu ciifti marti. Yoo dhugaan Oromoof dhaabbate warri 4 kiiloo jiraadha biyya bulchoo dadhabbina qabaate achi bahee dalagee silaadha Oromoo waa godhu dandeettii qabu. Yoo nu nyaachise malee yoo dhiiga ilmaan hiyyeessaa gannaqsiise malee mee maal godhi? Namni koo tokko eega dandeettii qabaate bara gabaabduma bara. Nama fakkeenyaaf nama bizinesaa tokko naggaadee yoo ati suuqa irraa fudhattee ariite achi bahee suuqa biraa banatee dandeettii isaati kaa maaliif bizinesmaan inni daldaluu beekaami achi deemee bakka biraa banatee suuqa isaa dalagataa jechuudha. Yoo kalee hannaan suuqa san keessa jiraate yookaan qoritii waa dalagee yoo as suuqa san irraa fudhatte maaliif lamuu deebi'ee waan san godhuu hin danda'u jechuudha. Siyaasaan san mara caalti. Hayyu goota jettuun kalee waa dalage san hin dalannee isin hin jenne Jawaar kaleessa illee qooda qabaa eeyyen miidhaan rabbayee akkasitti kan itti kennanu dubbisee facaasee gurmeessee waa dalaguun dandeettii as qooda qaba san waa kanne hadhallee boruullee garuu maal godhe maal jettanii jiikettanii maal jettanii barakiinaa akka nama xurii irraa baasutti hagattii katabate sanuu dhiqee lafa dabarsa jechuudha. Osoo mootummaa kana waggaa 3-4 eega bulcheetti ka'e yes xiqqoo isii fudhatama qaba nama siyaasaa jennee ilaalla. Dr. Abiy Ahmad Aliitu ta'a jennaan dhukkubni isa qabe kan inni irraa fayyuu hin dandeenye. Maaliif namni kalee isa dalagsiisee maqaa isaa waaman kana fidee isa gabbayee boruu inni waan kana Jawaar hin dalane dalageedhaan reessa abbaa isaa seenaa akkuma dhatee kana ta'e jechuudha. Ebartala dubbii gabaabduu isin hin galee asuma bara guddoon biriin jirtu. Wani Jawaar hin maraachite biraan jirtu. Tokkoffaa isii tan. Anat dalagee Jawaar jagnaan jenneen jagnuma ufsee Jawaar beekaan jennee beekama ufsee. Akkasuma ufseeti qilleensa gubbaa bahee samii san gubbaa dhaabbatee utaalee jechuudha. Eeka jecha Mustafaa haqa rabbiin dubbise alhamdulillah rabbil alamiin yoo Jawaar biyya galee jecha tiyya rabbii haqa san dubbise faaruun ta'isaati. Yoo Jawaar biyya galee waa dalaguu miti jecha takka ta jedhe inni hujittiike anakki jibduudha qamisii godhaa isiniin jedhe. Jawaar biyyatti hin galle. Jalqaba dogongora isaa jalqaba yeroo gale laaptoobii fuudhee nu kenne. Muummicha ministeeraa namni gartee addunyaan yoo na gootee al deemu dhiisee nu kenne Lammaa Magarsaatiif kenne. Balaa kaas maaliif abbichuu kuchisiisuu murteessan qaba. Inni akka yaade abbichuu ajjeesaniiti. Hay aadaa Jawaar kaleessa inni beekeetti kenneef akkana yookaan ammoo waan bira godhe ari'anii jimmaa namni abbichuu deeggaru hin jiru namni san beeku godhee betta waan hedduu ni dhibbaa. Abbichuu kuchisiisuu murteessan eenyu waliin galanii nam sadiin naftanyaa TPLF fi Oromoo osoo hin taane. Inaxafallee innas gubbidawallee jettee jedhaniitu maa walii galanii afaan warraa kanaan Lammaa orgadduu innaa maxaalleen san ta'uu baannaan gabra tsoonii kenna fa'aa deebifna jedhanii innu jedheemree jaarsummaa maqalee dhaquu deemnaa jedhe laal. Tigreedhaan dubbiin jabaatti heeruuf karaa irraa goraa jenneen malee ariine maqalee deemuun kaane Jawaar ebar dubbii kana namni kenna laaftuu dabar. Dhiigalmaan Oromoo gagannaq isa wayii isa biratti gatii qabdire inni maqalee dhaqee akka gaafa shaneen faati gara biyyaa galtu san gartee nikaa olii hatanii qubee olii kaachuuf ture inni gabra tsooniin fa'aa bira dhaqee qubee kaachuu ture maqalee dhaqee inni yaadni isaas. Laaptoobii fuudhee nu kenne asitti harkaa buute tokkoffaa Lammaa Magarsaati kenne. Abbaan malaa arguu jira miree leencichi. Eebar namni osoo hin beekne ni beeka yoo ati jetteen bara.
Uummata nu jala yaa'u inni onni ilaalu gartee qeerroof qarree akka manguddoon hin dubbanne akka hayyoonni hin dubbanne yeroon ta qeerroof qarree jedhee dura milisee gartee iyyee iyyisiise. Jirtuu akka waan jirtuun gartee jechaa leencicha Oromoodhaa caaluu fuudhee jirtuu qofadha bakka gaheetti inni. Wanni biraan dhowre tanaa ala bakka gahe maalii balleessinaa maalii yoo kunnaa jara maalii kijibdu araa kiiloo jirtu tana maalii moonaami bar ummanni namni lamin akkamitti illee bad wanta gaafate akkamitti himee jawwe kuchisuun keenya kun jarri kun qawwee qabanii araa kiiloo seenanii ummanni kun siin bahe akkamitti kuchisiin jiru eeyyen hoohooyi magaafa akka miliinikii hoohooyi makka gaafa Haayile Sillaasee hoohooyi makka gaafa Dargii gaafa Mallasii kanatti waa balleessin addeeme jawween akka ofitti galte maaliif shanee qopheessanii faalloo qopheessanii shaabiyaan dubartii Ijibti dubartiin inni kana laali TPLF teena jirtu waa hundaanii kuchisiifnaa jedhee gartee lafa dhiite gaaf kan jawaariin kankee sagal du'a jedhee ijatti yabbata malee jedhee waa dhibban jenne ijji hin banne sagaliin duune namni hin tunde paaspoora Itoophiyaa qabatee Awurooppaa keessa olii gabbataa jiru. Amma ni galee sooshaal miidiyaa irraa. Amma sooshaal miidiyaa as dhufuu dhiisi bakka jiru takka inni itti jiru isaaf rabbi beekama. Maaliif gabaan addaan galte? Kijibni Jawaar oofu guutuun salphinne itti taate. Ameerikaan tanaa walitti hammata amma gartee amma waaman kana sadii afur deebite Itoophiyaatti Ameerikaan. Chaayinaan, Raashiyaan, Indiyaan, Paakistaan, Iraan. Faransaay, Xaaliyaan namoota eenyudha balbala aabbichuu nageedhaan jiru. Afrikaan ka beekamtuun balbaloora kanaa dhattee sanuu dhadha'uuyyuu hayyama gaafatanii dhadhallaan Afrikaan jira. Jawaar kalee dippiloomaasiin beekuu maalii godhuun danda'u arguu deemtanii baabura maalii irraa badee biyyillee baddee ikoonomiin hin jiru. Ani waan himee keessan bahu kaadha. Yoo kitaaba 100 katabuu dandeenya jecha Jawaari. Tokkochi akkuma tasaa akka nama dhaggabaa darbatee namarra dhagaa buusee waa irra buutin jirtu. Kanaaf leencichi Oromoodhaa fayyeen dhugaa jirtu san lafa kaa'e ittiin duulinaa. Jawaar ufiifuu jawwee soori abbaa kiyya maqaa kee kana dhiifnellee akka itti si dhiibnu hin qabnu. Jawweeni akira isaa rabbi haa tolchu. Yoo nama aqlii qabu ta'ee ummaan sun nama gaariidha. Ummaan sun waamtee du'aa gooteef jedhan nama hamtu yaadnuun. Ummaan sun waamtee ummaa namni dhageettan biraan gaa ummaa isaa sana. Waamtee gurbaa kiyya baddee rabbi si haa balleessu. Ni as deebi du'aa isii godha deemi uummata Oromoo illee dhiifama gaafadhu mootummaa kanallee yakkoota ta'e guutuu karaan Jawaar naa qabadhaa chateetan. Jawaar Mohammed aabbichuun hin dhiisu yoo aabbichuun illee dhiise addunyaan hin dhiiftu Ameerikaan faati. Warri adda qinqinfattanii isin dadhabdan kun jagna guutuu irra arrabsitan kun mee guyyaa Jawaar Mohammed bana seeraa dhufuu deemaa dhufe isin laalla dhiirummaa teessamee gaafasama. Hangafa isin eega akkuma gaafa gartee gaafa Jawaarii dhamee waa gootaniif mucaan tokkoon qufaani mucaan tokko. Jawaar artifishaaloon keessaa baatu fakkeessee baay'ee mucaan tokko dhagaan darbanne gabbaa'e. Guyyaa tokko nam tokko Jawaariif fataana Jawaar maa akkas ta'e nam tokko hin dubbanne. Hin kijibinaa waan garii. Kanaaf fayyeen leenca namaa goota namaa